كتاتلنا نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترى Yoo malee dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo nu dhiyaadha bakka nu dhaggeeffachuu jirtan cufaatti sagantaan keenya am jalqaba. Waraana Itoophiyaa deemaa jiruun wal qabatee maaltu haaraa sagantaa keessatti sanbeessifna. Durtaan woboo waraanii xumuramaa jira jedhu. I think now it's almost over and here also. Amma waan dhumate fakkaata. Garaa Asoosaa fi Gambeellatti bal'isuuf carraaqaa jirra. Lolli salphaadha. Xumuraa jirra. Himat Jawar Farraati jechi ragaalee abbaa langaa maaliifaaf? Beellamni kun kan bulee horiyyata dhiyeessinee ture horiyyanni maaliif bakka isaan hin jirretti akka ragaan dhagahamuu kan jedhudha adeemni kan kenname dhorkamee akka turuu kan. Kanaaf oduu dabalatan waliin tura an asli galgalo. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaanii geggeessitoonni addunyaa 220 ol jijjiirama qilleensaa qolachuu irratti mari'achuu fi magaalaa Glasgow Scotland UK'tti walga'ii jiran walga'iin COP26 jedhamu kan irratti biyyoonni gaaziiwwan namoonni uuman gadhiisuun qilleensi naannoo akka godhan akka diqqeessan amanamummaa isaanii argisiisuuf deeman gaaziiwwan kun qilleensi naannoo lafaatti argamuu kafaalan yoo ta'u laf kana balaaf saaxiluu himan ammaa yoo itaana gabaabsee sanitti. Namoonni baay'een lubbuun lafarra jiru tarii balaa uumamaa kan akka jijjiirama qilleensaan addunyaan gaaf tokko ni bada jedhanii sodaatu. Waggoota kurnan dhufanitti jijjiiramni qilleensaa fayyaa namoota biiliyoonaan lakkaa'aman balaaf akka saaxilu qorattoonni ibsaniiru. Marii guyyaa irraa kan eegalsiisan ministeerri muummee UK Boris Johnson addunyaan cileetti fayyadamuu akka dhiiftu konkolaatota gaasiitti fayyadamuu akka dhiisan akkasumas manca'inni bosonaa akka dhaabbatu waamicha taasisaniiru. Hoogganaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antonio Guterres jijjiirama qilleensaa irratti dafanii tarkaanfii fudhachuu dhabuun keessan awwaala qotachuudhaa jechuun gaggeessitoota addunyaa akeekkachiisaniiru. Addunyaa irratti biyyoonni faalama qilleensaa irratti gahee guddaa qaban Ameerikaa, Chaayinaa, Awustiraaliyaa fi Biraaziliidha. Haa ta'u malee gatii guddaa kan falaa jiru biyyoota kanneen akka Afrikaadha. Sababa kanaaf biyyoonni badhaadhan waadaa biyyoota guddataa jiraniif seenan akka kabajan pirezidantiin Maalii Laazaarus Chaakweeraa BBC'tti himaniiru. Kun arjooma miti kan falaa yookiin nu waliin dhabamaa jechuun himan. Lammiileen Itoophiyaa hundi dhimmi idilee isaanii yeroof tursiisanii humnaa fi meeshaa qabaniin gara waraanaa duulan ministeerri muummee Abiy Ahmad gaafate. Guyyaarraa mootummaan Itoophiyaa finciltoonni Tigraay lammiilee nagaa 100 kombolchaa tajjeessan jechuun himatan. Naannoleen Amaaraa fi Oromiyaa akkasumas bulchiinsi magaalaa Finfinnee jiraatonni duula waraanaa akka jeelan waamicha dhiyeesse. Naannoon Amaaraan waajjiraalee mootummaa hundi yeroof cufuun waraan tumsuurraatti akka bobba'an murteesse. Murteen kun erga finciltoonni Tigraay magaalaa Dasee fi Kombolchaa sanbataa fi dilbaas to'achuun isaanii dhaga'ameen booda Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa lolii akka dhaabbatu waamicha dhiyeessanii jiran kan malee wanti biraa karaawwatu jira ammayyuu. Torban kana keessumaa sanbata dilbata jimaata dabalate jechuudha har'asi wantoota hedduutu raawwate Itoophiyaa keessatti keessumaa gama kaaba Itoophiyaa jechuudha. Gaafa sanbataa finciltoonni Tigraay Dasee to'achuu isaanii akkasumas immoo dilbata magaalatti aanee jiru Kombolchaa to'achuu isaanii ibsaniiru. Mootummaan hin mirkaneessine garuu waraanni ammas adeemaa akka jiru ibse. Imbasiin Ameerikaa guyyaa keessallee waanuma wal fakkaataa kana kan inni dubbate. Gama kaaniin immoo waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaan abaa'oo shanii waamuu fi galmee shororkeessaa keessatti galmeesse kamisee to'achuu isaanii ibsaniiru. Garuu mootummaan ifatti kan hin mirkaneessine addatti immoo nuti bilbilee jiraatota irraa mirkaneeffachuu hin dandeenye bilbilee waan cufaa ta'eef jechuudha. Isaan alatti guyyaa kaleessaa mootummaan naannoo Tigraay keessa haleellaa xiyyaara raawwachuu ibseera. Gama kaaniin immoo naannoon Amaaraa keessumaa manni maree naannoo Amaaraa ibsa baaseera dilbata galgala. Ibsi kunis yaa'ii rifachiisaa erga taa'ee booda kan ibsedha. Keessumaa TPLF sirna seera kabachiisuu idilee qofaan waan mo'achuu hin dandeenyeef uummanni naannichaa hundi duula kanatti akka makamu kan inni waamicha taasise. Inni ijoon keessumaa ibsa kana keessatti jechuudha dhaabbileen mootummaa kamuu tajaajila idilee dhaabuun maallaqa qabanis hundas gara waraanaa tumsuutti akka isaan bubbaasan kan waamicha taasise. Dabalataan immoo meeshaawwan waraanaa kan dhuunfaas kan mootummaas konkolaataa dabalatee jechuudha waraanaaf akka tumsan murteen kan darbe.
Waamichi mootummaa naannoo Amaaraa kan isaan uummanni meeshaa qabatee waraana kanaa ta'ee hirmaatu jedhu baay'ee miidiyaa hawaasa irratti biyyattii irraa haasaa turte. Kan irratti mootummoonni biyya laalanii ibsisaanii kennanii turan. Eeyyeen Ameerikaan dhimmi hidhattoonni yookiin finciltoonni Tigraay dasee fi kombolchaa tolchuun isaanii ni addeesseera. Kuni lammiilee qeerraa buqqa'an akkasumas deeggarsa fedhaniif deeggarsa barbaachisu akka isaan geessineef danqaa uumaa akka mariitti deebi'an akka dhukaasii dhaabu kan Ameerikaan waamicha taasifte. Ibsa naannoo Amaaraa keessatti wanni biraan dabarre tokko maali? Naannoo Amaaraa keessa sa'aatii 2 booda sochoon akka hin danda'amne uggurri taa'eera jechuudha. Isa booda ministeerri muummee Abiy Ahmed fuula feesbuukii isaan irratti wantoota ijoo jedhan dhimma waraana Itoophiyaa irratti barreeffama barreessanii turanii. Kanneen keessaa kan ijoo jechuu dandeenyu tokko qindoomina akka jiraatu, lammata immoo namoonni ba'anii akka lolan, sadaffaan immoo kanneen isaan keessa taa'anii qaama biraaf kan diinatti jedhaniif lolan yookiin immoo loogan akka ummati birratee to'atudha yookiin immoo hordofu kan isaan waamicha taasisanii. Guyyaa irratti wanni oduun guddaan jiru ministeerri kominikeeshinii federaalaa Dr. Laggasaa Tulluu hidhattoonni yookiin immoo finciltoonni Tigraay kombolchaatti namoota 100 ajjeesaniiru jedhanii dubbataniiru. Qaama walabaarraa mirkaneessuu rakkisaadha. Jarri TPLFis dhimma kanarratti waan dubbatan hin qabanii. Gama kaaniin immoo jiraata tokkorraa Dasseetti BBC'n bilbilee akka odeeffatetti finciltoonni Tigraay Dassee mana namaa balbalatti deemuun meeshaa waraanaa qabaachuu isaanii yookiin immoo humnoonni mootummaa jiraachuu isaanii gaafataa turanii. Gama kaaniin immoo magaalaa Finfinnee keessatti dhalattoonni Tigraay hidhaan nutti hammaatedhanii kan ibsan jiru, kan nuti dubbisnees jiru. Gama mootummaan waan dubbatamee hin jiru. Dhimma kanarratti garuu kana dura kanneen shakkan akka hidhan malee nama sabummaa isaatiin ilaalanii akka to'annoo jalan oolchine kana dura ibsaa ture. Ibsa mootummaan booda naannoleen garaagaraa bulchiinsa magaalaa Finfinnee, magaalaa naannoo Oromiyaa dabalatee uummanni ka'ee akka qeessaa eeggatu akka waraana kana tumsu waamicha taasisaa jiru asli. Galatooma Mayyuu. Dhaggeeffattoonni oduu gaggabaaboo addunyaa isanii dhiyeessaa jalqabaanii lolwalloota deemsifamirratti lammiileen biyya alaa hirmaatan jechuun ministeerri muummee Abiy Ahmed dubbachuu FBC'n galgala kan gabaase. Oduu kanirratti waan dabalataa bor qabannee isaniif dhiyeessine. Oromiyaa iddoon adda addaatti tajaajila intarneetii addaan citu jiraatonni BBC'tti himan. Magaalota akka Adaamaa, Hararii fi magaalota naannawaan Finfinnee jiran keessatti sa'aatiiwwan muraasan booda deebi'ee jedhan. Miseensonni paarlaamaa Uganda katalaalii COVID-19 fudhachuu dhaban man marichaa kinseenne akka seenuu hin dandeenye ibsan. Ejjeti kun fayyaa hawaasarraatii tarsiimoo mootummaa ka deeggaru ta'uu himan. Pireezidantii Uganda Yoweri Museveniin lammiileen isaa talaalii fudhachuu irratti shakkii qabaachuu ibsa. Garuu dhuma waggaa kanaatti namoonni miliyoona 12 akka talaalamuu hime. Waraanni bilisummaa Oromoo kan mootummaa shororkeessummaan farajee magaalota hedduu lixa jiddugaleessaa fi kibba Oromiyaatti to'adhee jechuun BBC'tti hima. Ajajaan Woboo Kumsa Diribaa ka Jaalmarroon beekamu loltoonni isaanii humnoota mootummaa irraa mormii xiqqaa argachuu hima. Dhimma kanarratti yaada mootummaa argachuuf yaalii taasifneen hin milkoofne. I think now it's almost over, and here also we are trying to push to Asota and also. Amma waan dhumatee fakkaata. Gara Asoosaa fi Gambeellatti bal'isuuf carraaqaa jirra. Lolli salphaadha. Xumuraa jirra. Miidhaa salphaan humna waraana mootummaa irra aanaa jirra. Keessumaa Beegii, Gidaamii, Qondaalaa fi Jimmatti. Waraanni gara Finfinnee qajeelaa jira. Naannaa Finfinneetti ofirraa ittisuuf waa yaadan fakkaata. Waraanni waan adeemaa jiru hubataa jiru fakkaata. Lolli xumuramuu isaa beekanii jiru. Duubatti baqataa gara giddu galeessaatti walitti qabamaa jiru. Humnoota Tigraay waliin qaamaan walitti dhufnee lola adeemsaa hin jirru. Garuu wal hubannoo fi hariiroo cimaan lolaa jirra. Wal hubannoon keenya itti fufa jedhee yaada. Har'a yookiin boru walitti dhufna jennee yaadna. Humnoonni keenya naannoo kamisee jiru. Yoo walitti dhufnee gara Finfinnee lolatti fufna. Dubbi himaan TPLF Getaachoo Radaan naannoo Amaaraa Walloo keessa hidhattoota oboo waliin walitti dhufuun lola akka qophaa'an dubbata.
Galmee obbo Jawaar Mohaammed Farraatti jechi ragaalee abbaa alangaa aduun dhaga'amini haf manni murtii olaanaa federaalaa guyyaa irraa eegalee jechi ragaalee abbaa alangaa dhaga'uu fi beellam qabatee ture. Haa ta'u malee dhimmi himatamtoota bakki isaan hin jirreetti ilaalamuu hin qabu jechuun abukatoon isaanii oliyyannoo galfachuu himan. Abukatoo isaanii keessa tokko taa'e obbo Kaadir Bulloo ragaaleen maaliif hin dhaga'amin ka jedhirraatti akkan jedhu. Akkuma beekamu beellamni kun kan buleef gaafa haadha ragaa dhaga'uuf ture. Haa ta'u malee oliyyata dhiyeessinee ture. Oliyyanni maali? Gaafa adoolessa bultii 21 bara 2013 akka lakkoofsa Habashootaatti manni murtii jalmurtii wayii kennee ture. Jalmurtiin sun maal jedhaa? Obbo Jawaar Faatti bakka isaan hin jirretti akka ragaan dhagahamuu kan jedhudha. Adeemni kan kenname jalmurtiin jechaadha. Egaa isarratti komii dhiyeessinee ture mana murtii waliigala federaalaati. Akkaatuma kanaan beellamni keenya kan qabamee fi ufafoo gaafa sadaasa bultii 7 qabame komii keenya dhageessisuuf. Egaa achaas gaafa yoo kan ragaan amma dhagahamuu kan fufu taate egaa komii dhiyeessine san gatii waan dhabuufi kanaafuu dhoorkaan nufaa kennamu jennee gaafa konkolleessa 17 2014tti mana murtiititti hamma iyyata dhiyeessine akkaatuma kanaan manni murtii maal jedhee hamma manni murtii waliigalaa komii amma nu dhiyeessine kana irratti murtii tokko kennutti dhagaa dhagahuun bakka isaan hin jirre ragaan haa dhagahamu kan jedhame kun dhoorkamee akka turuu kan jedhu ajaja kennee yeroon beekamnee haga manni murtii waliigalaa achi ajaja biraa kennutti hagasiin cufamee taa'aa jechaadha. Gaafa manni murtii waliigalaa ajaja biraa kenne qofa itti fufaa jechaadha falmiin bu'uuruma kanaan hadhaa dhaddachi adeemsifamnee jechaadha kana wal barsiin jiru. Bulchiinsi magaalaa Asallaa warshaan qalmharree magaalicha keessatti yeroo dhiyootti banamee ture deebisee cufuu BBC'tti kantiiba magaalaa Asallaa Gazaalee Hashuu sabab komii hawaasirra dhufeen cufamuu dubbata. Kanaan dura Bishooftuutti warshaan walfakkaatu banamee sababa hawaasni koomateef cufamee ture. Warshaan Asallaa kunin kaampaanii Chaayinaan waggoota 7 dura kan hundaa'e yoo ta'u baatii tokko dura foon harree alaatti erguun $80,000 argachuun Addis Fortune gabaasee ture. Hirpha Gammachuutu dubbis. Yoo qaamaan bira geennee ilaallu warshichi hojii isaa eegaluu isaa waliin ookasa jira. Haa ta'uutii dhimmichi kan noormii hawaasa wajjin deemuu miti waan jedhu kana yaada akkasii kana marii Oromooleen akkasii jiraachuu erga isaa wajjin mari'anneetiin jenne hojicha isaan noormalii durumallee dhaabaniiru. Amma booda garuu aga fedhiin hawaasaa yookaan mariin hawaasaa taasifameetiin eeyyantaa yookaan immoo eeyyama hawaasni naannoo kana eeyyamaa ta'utti yookaan immoo beekamtii isinii kennee hojii kana eegalaa jedhutti eegaluu hin qabdan kan jedhu kana irratti waliin dubbanne isaanis sirriidha karaa jedhu walii galleetti amma hojii dhaabeera jechaadha. Yoommi kan warshaan kun hojii jalqabeeyyuu? Jalqaba isaa akkamitti dhufe kan jedhu kana qaama seerummaa qabaachuu isaati malee marii kanaan guyyaa kana kan jedhu kana wanni akkasitti odeeffannan jiru garuu formaal ta'e gaafiin isaa dhiyaateet warshichi eeyyama argateetiin kan gara biyyaa seeneetiin kan hundeeffame jechaadha. Kan noormii hawaasaa eegumoo miti kan jedhu amma konsarniin kenna ijoon hojii eegaluu isaa wanti kun kan noormii hawaasaa eeguu miti kan jedhu kun Oromooleen akkasii jira taanaan isa dhageeffanneet kaanee dhannee qaamaan dubbisne amma guutumatti akka dhaabbatu goonee irraa ammaaf jechaadha. Hawaasuma naannoo san jiran yookaan qaama muraasa irraa immoo fedhiin warshaan kun yoo banameetiin ture carraa hojiitii fi galii biyyaatiif illee vaaliyuu qaba warri jedheetiin yaada akkasii kaasus jira. Namoonni akkasii sun hagam baay'ata. Namoonni immoo lakki nurraa cufamuu qabaa jedhanii namoonni yaada akkasiillee qeequullee miidiyaalee hawaasaatii fi qaamaalleen warri dhufee yaada akkasii dhiyeessa jira waan ta'eef amma yaada walitti bu'u kana qabanneet deemurraa yaada walitti bu'aa kanaan faayidaa inni fidurra miidhaa isaatti caalaa amma haa turu marii hawaasaa yaada gara lamaa jiru kana gara tokkotti mariidhaan fiduu qabna kan jedhu amma wanti guddaan. Dhaggeeffattootteen sagantaan irraa aganuma nu waliin turuu keessaniif ulfaadha isaniin jenna. Mammaasii galgala kanaa maraataaf namni machaa'ee waliin sodaata. Hiikan isa isan biraatti maanii kooment keessatti nu beeksisa. Sagantaa kan qophees Ammayyoo Itaanaa gam teknikaatiin Oskar Bunga keessaniif dhiyeessan Asli Gilgalooti Agburisaatti akkana nagaa waaqa kee bulaa oraa bulaa deebana hangafamaan bulaa.
Thank you.